Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota darajaatti beelata argamtan akkam jirtan nagaa keessanii jirtanii alhamdulillah. Egaa har'aan tana barumsa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Barumsa kun waa'ee appii tokkooti jechuudha. Appii oduu nuguun qabaatiin namni telefoona keenyan jalaa butanii deemuu danda'u waan ta'eef appii tokko isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Furmaata isaa namni tokko yookaan isaa rafuu appii isaa telefoona isaa namni jalaa butee deemuu ni waan danda'uuf furmaata isaa akka namni jalaa abbaan fedhuu telefoona keenya hatuu hin dandeenye gochuudhaaf appiin furmaanni isaa dhufee jira jechuudha. Walumaan appicha haa ilaalluun isiniin jaa. Egaa appii kana pilaastoor keessaa kan argattanii hordoftoota kiyyaa kun appiin isa kana jechuudha. Inni isa lama fayyadama isin qabatan fayyadan ta'an ta'e. Walumaaf appicha pilaastoor seenuudhaan haala amma asirra jiru kanaan barreessuu dandeessan. Appii hedduutu asirra jira ga'anii isa kana fayyadamaa jiru waan ta'eef isin kaffeetan fayyadamuu dandeessan. Filannaa keessanii kun appichi isaan kana jechuudha akka asirra jiru kanaan barreessuu dandeessan jechuudha. Amma gara duubaatti deebinee barumsa keenya eegallu warroonni chaanala kiyyaa haaraa taatan sabaskaraaybii fi laayik sheer gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaan isiniin jaa. Hordoftoota kiyyaa namni afaan oromoo kiyya kana dhageessin jechuu barbaade hordoftoota kiyya amma waliin barumsa kiyyatti haa tarkaanfannuun isiniin jaa. Hordoftoota kiyya kana appichi isa kana daayirektii isitti mul'ata yaada jechuudha. Isa kana jechuudha kana appichi. Egaa irra cuqaasnee kaanee appiin kun koodii nu gaafata. Ani kana ofirratti galchuu lama lamatti galchuu. Halluu jennaa hayyama nu gaafata. Halluu jennaan ammallee xumurree jirra jechuudha waan hundaa'u. Fakkeenyaaf ani irraa kaayee telefoona kiyyaa irra deemu jechuudha. Beeksisaa ture dhufe dhiifama. Akkaan beeksisa kana keessaa ba'een oon irra godha. Lafaan kaayee jira sekondii afur booda lafaa hin kaasa jechuudha. Digiitii koodii kana gaan itti galchu takka itti narraa nusne jechuudha wanna isa birra godhee jira. Akka fakkeenyaaf ani harka kan kaa'atte rukute jechuudha. Kaasee
haaluma argitan saniin appiidhaan waa hundaa ofirraa qulqulleessuu dandeessu jechuudha. Shakkii tokko malee hojjete jechuudha. Appiin kun haaluma amma isinitti argisiisanii. Kanumaaf hordoftoota kiyyaa agarumaatti afaan turuu keessaniif guddaa ulfaadhaa isiniin jecha hordoftoota kiyyaa barumsa irraa qabadde isinii daadhee haganuma waan ta'eef haga barumsa biraatiin walitti deemuutti asumaan nagatti nuuf turan isiniin jaa. Warroonni gaaffii qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jaa. Barumsa irra isinii qabaddee dhiyaadhee kana fakkaata kana gaalummaa waliin baranne kana warroonni yaadaa fi wanti qabdan koomentii fi kanneen telegiraama kiyyaa isinii maxxansaa waatsaappii kiyyaa hundaa'u koomentii qabdanii fi yaada qabdan hundaa'u gara jalaatiin naaf erguu dandeessan. Hordoftoota kiyyaa yaadaa fi dogongoraan qabuufis dhiifama naaf godhaa jecha. Kan balleessu yoo jiraates na gorfachaa walumaan akkasitti baranne jechuudha. Hordoftoota kiyyaa hagadhuma sagantaa kiyya kan